GO Lesson 17 Tube Miidiyaa milkoomina egeree dhalattootaa galmaan ga'uuf hundaa'e. GO Lesson 17 Tube GO Lesson 17 Tubein qormaata entiraansii bara 2016 keessatti gaaffii hojjechuu ibsaa fi tiitolee adda addaa kennuudhaan kan barattoota gargaaruu danda'e carraa egeree dhalattootaa milkeessuudhaaf hojjechaa kan jiru miidiyaa keessan GO Lesson 17 Tubeii guddisuudhaaf nu cinaa akka dhaabbatan gamanumaan isin affeerra. GO Lesson 17 Tube ለመጪው ትውልድ ስኬት እየተጋ ያለ የማህበረሰቡ ሚዲያ GO Lesson 17 Tube ለተማሪዎች እየሰጠ ያለው ትምህርታዊ እገዛ የላቀ ነው። GO Lesson 17 Tube ሚዲያችሁን ለማሳደግ ከሚዲያችሁ ጎን እንድትቆሙ ከወዲሁ እንጋብዛችኋለን። Oomishaalee keessan dhaabbilee barnootaa, dhaabbilee daldalaa akkasumas ogummaalee adda addaa yoo qabaattan beeksifachuu kan dandeessan ta'uu gamanumaan isin beeksisna. GO Lesson 17 Tube miidiyaa milkoomina egeree dhalattootaa galmaan ga'uuf hundaa'e. GO Lesson 17 Tubein qormaata entiraansii bara 2016 keessatti gaaffii hojjechuu ibsaa fi tiitolee adda addaa kennuudhaan kan barattoota gargaaruu danda'e carraa egeree dhalattootaa milkeessuudhaaf hojjechaa kan jiru GO Lesson 17 Tube ለመጪው ትውልድ ስኬት እየተጋ ያለ የማህበረሰቡ ሚዲያ GO Lesson 17 Tube ለተማሪዎች እየሰጠ ያለው ትምህርታዊ እገዛ የላቀ ነው። Oomishaalee keessan dhaabbilee barnootaa, dhaabbilee daldalaa akkasumas ogummaalee adda addaa yoo qabaattan beeksifachuu kan dandeessan ta'uu gamanumaan isin beeksisna. GO Lesson 17 Tube miidiyaa milkoomina egeree dhalattootaa galmaan ga'uuf hundaa'e. GO Lesson 17 Tubein qormaata entiraansii bara 2016 keessatti gaaffii hojjechuu ibsaa fi tiitolee adda addaa kennuudhaan kan barattoota gargaaruu danda'e carraa egeree dhalattootaa milkeessuudhaaf hojjechaa kan jiru GO Lesson 17 Tube ለመጪው ትውልድ ስኬት እየተጋ ያለ የማህበረሰቡ ሚዲያ GO Lesson 17 Tube ለተማሪዎች እየሰጠ ያለው ትምህርታዊ እገዛ የላቀ ነው። Oomishaalee keessan dhaabbilee barnootaa, dhaabbilee daldalaa akkasumas ogummaalee adda addaa yoo qabaattan beeksifachuu kan dandeessan ta'uu gamanumaan isin beeksisna.
GO Lesson 17 Tube miidiyaa milkoomina egeree dhalattootaa galmaan gahuuf hundaa'e. GO Lesson 17 Tubein qormaata intaraansii bara 2016 keessatti gaaffii hojjechuu ibsaa fi tiitooriyalee adda addaa kennuudhaan kan barattoota gargaaruu danda'e carraa egeree dhalattootaa milkeessuudhaaf hojjechaa kan jiru GO Lesson 17 Tube ለመጪው ትውልድ ስኬት እየተጋ ያለ የማህበረሰቡ ሚዲያ GO Lesson 17 Tube ለተማሪዎች እየሰጠ ያለው ትምህርታዊ እገዛ የላቀ ነው። Oomishaalee keessan dhaabbilee barnootaa, dhaabbilee daldalaa akkasumas ogummaalee adda addaa yoo qabaattan beeksifachuu kan dandeessan ta'uu gamanumaan isin beeksisna.